Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Akkam jirtan fayyaa keessanii nageenyi keessan badhaadha. Guyyaa har'aa waan addaa qabanne isin dhiyaannee jirra. Inni kunuu maali yoo jettan qulqullina sagaleetiif nu of kolchaa. Jalqaba irratti ijoollee isin argitan kana footoo fuulduratti argitan kana ijoollee shanan haadha ijoollee shanii abbaa ijoollee shaniidha jechuudhaan beekamanii. Mucaa isin agartan kana ijoolleen tuni biyya Kaayiroo keessatti siifan haadha shanee jettee akkasitti maqaa moggaafattee ijoollee kana guddifachaa turte. Amma immoo odeessi bahaa jiru ijoollee kanarratti karaa ispoonsaraa ijoollee kana biyya baqaa keessaa gara biyyoota biraatiif baasuudhaaf carraa garaagaraa tattaaffii garaagaraattuu godhamaa ture. Isa kana wal qabatee abbaan ijoollee kanaa akkuma isin agartan kana mucaa kanaadha. Mucaan ijoollee teennaa ijoollee baaleeti. Isa kana wal qabatee mucayyoon kaleessa sooshaal miidiyaa kanarratti dhuftee akka malee booyaa jirti, akka malee mararfataa jirti. Kanarratti har'a hawaasni keenya akka waliigalaatitti manguddoon sheeyni qeeysiin baala keessa jiru dargaggeessi baala keessa jiru obboleessa keenya kana bakka inni jiru barbaaddanii dhugaa jirtuuf haqa jirtu hawaasa keenya akka ibsu akka nuuf iddan kabajaadhaan isin gaafanna. Sagantaan keenya har'a gara laayiviitiin jechuudha obboleettii teenya taana faana dhaabbachuun dirqama keenya. Sababiin isaa abbaan namaa tokko ilmi namaa fayyaa qabu ijoollee akkana babbareeddu tana ilma ofii irratti hin cakkanu, ilma ofii dararuun barbaadu, ilma ofii miidhuun barbaadu. Haga fedhee mucayyoo tana jibbuu danda'a. Isi I don't care. Isirra dantaan qabu jaalala isiin qabus yoo ka jedhu taate mirga isaati. Garuu ijoolleen tuni fincaan isaa ta'uu irraanfachuun qabu. Namni ilma ofiitiif waan gaarii hawwa. Haadha warraa tokko wal dhabe haadha warraa tiyyaa wal lole jedhee namni ilma ofiititti fuulan guuru. Haadha warraa tiyyaa wal dura dhaabadhe jedhee namni ilma ofiin jibbu obboleessa kiyya mataan sin dalagu yoo hidhaa yoo fayyaa qabaatte mana yaalaa geessinee si yaalla. Yoo ammoo quufa taate seeratu jira jechuudha. Walumaa galatti nuti siifan faana dhaabbannaa. Simiidhuu baattus ijoollee teessii guddiftee jirti kun ijoollee teessii hanqa bakkabtee nu wanni biraa nuun galchu. Walumaa galatti har'a waan kanarratti mariidha hundi keessanuu sagalee kiyya kana sheer godha. Obboleessa keenya bakka inni jiru boolla jalaa baasaa fida. Attarroobee baala jechuun walakkaa magaalaati. Sa'aatii muraasatti seera dhiyaachuu danda'a. Kun rakkoon qabu. Hattan baadiyaa qabrii jala yoo jiraate seerri qabrii jalaa isa fiduu hin danda'a. Gatii kanaaf jecha obboleessi keenya dhugaa jiru waan jiru akka ifa godhu gaafannaa. Laayivii har'a hawaasa bal'aa mariisisuudhaaf dhimma kanarratti hawaasa ijoollee kana gargaaree guddisee sadarkaa kanaan ka'e galateeffachuufis akkasumas dhigaa mucayyoo tanaa barbaaduu fi waan isiin isarraa barbaaddu akkaataa ispoonsara isii waan amma isiin isarraa gaafataa jirtu dhugaa isarraa adda baafatame wanti kun akka gara sirriitiin deemuuf kanaaf sagantaa isinii qopheessinee jirra. Sa'aatiiwwan muraasa booda gama tiktokii kennaatiin laayiviidhaan deemna. Galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Obboleessa keenya kanas itti sheer godhaa. Yeroo laayivii seennetti dhufeetiniin hawaasa Oromoo bal'aadhaaf akka ibsa kennu gaafannaa. Kanarratti ammoo cal'isee dubbachuu baate gama seeraatiin bakka inni jiru barbaadame seera dhiyaatee waan isiin barbaaddu akka tarakkabu goona. Galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Sagalee kana warra dhageettan sheer godhaa. Anaaf osoo hin taane ijoollee daa'imman kanaaf jechuu isiniin barbaada. Yeroo gaarii qabaadhaa. Booddee hundi keessanuu walaa agarruu isiniin jedha gama tiktokiitiin. Nagaatti.